Asuma harka fuunee arraantanaa qophii ajaa'ibaa qabannee isinii dhufneeti jirra. Taateewwan addunyaan keenya tun guyyaa guyyaadhaan galmeessisaa jirtu isinii qabanneetiin dhufneeti jirra. Taateewwan addunyaan tun guyyaa guyyaadhaan dabarsitu akkuma beeknu taateewwan ajaa'ibaatis dabaraatti jiru. Taateewwan kana keessaa arraantanaa obboleettii teenya irratti waan raawwatame isin dhageessifna. Isinis jechuudha biyya Dubaay kan jiraattu yommuu ta'u taateewwan garaagaraa galmeessitee mudannoo garaagaraatiis isin mudateetii jira. Isinis ammaaf yeroodhaaf biyya Dubaayitti kan argamtudha. Isin xalayaa achirraa naaf barreessitee xalayaa kana akka qilleensarra isiidhaaf oolchuu kan na gaafatte yommuu ta'u, anis gama kiyyaan abshir jee qilleensarra oolchuudhaaf yaalii taasisaatiin jira. Isinis gammaan tana Dubaayirraa xalayaa kana kan na ergate jechuudha. Isinis akkuma nama kaanii biyya yeroo jirtutti kutaa kurnaffaa barattee kan biyyaa baatedha. Jalqabatti maatiin isii harka qalleeyyii waan ta'aniif hanga kutaa 10 barsiisaniitti jiran. Isinis barnoota isiitti waan cimtuu taateef maatiin isii sababa harka qalleeyyii ta'aniif barnoota isii kutaa 10tti xumuruudhaaf akka niqqamtee dubbatti. Isinis kutaa kurnaffaa yeroo xumurtutti akkuma nama kaanii biyya ba'uudhaaf yaaddii guddaa taasisaa eegaa turteen booda yaaliin isiittis milkaa'eefiitti jira. Isinis achirraa kaatee biyya Dubaay yommuu galtutti waggaa lamaaf akkuma ajaa'ibaa dalagachaa eega turte maatii isii gargaaraa turteen booda karaa feesbuukaatiin jaalallee biraatiin jaalalleedhaan wal bartee jaalallee isii jaalallee horachuu eegalte. Eega jaalallee horatteen booda isinis akkuma nama kaanii wajjin haasawaa yommuu turtu jireenya isii fuula duraatti wajjin yaadaatti kan isaan turaniin. Eega jireenya kana wajjin yaadaa turaniin booda jaalalleen isii sobuu eegale. Isinis kana waan hin barneef jaalalli isiidhaa asirratti qabeenya waan qabdu hunda ergadhuuti mana nuuf jaaree waan baay'ee wajjin dalaganne jechuudhaan isii kan gowwoomsaa ture. Isinis waan qabdu maatii isiitirraa jettee kara jaalallee isiitti ergaati kan turte maallaqa. Yeroo kanatti jaalalleen isiidhaa akkuma nama kaanii isiidhaaf amanamaa ta'eeti jira. Isinis maallaqa ji'a ji'aan dalee ji'a lamaan akka isheetti dabarsitu himti. Isinis jaalalaan gowwoomfamteeti jechuudha. Taateewwan kuniin akkuma namni hedduu argaatiin jirru waan baay'ee yeroo baay'ee namarratti hojjetamaatiin jirudha. Maallaqa kana yeroo dabarsitu obboleettiin teenya maqaan isii Gannat jedhamti. Maallaqa kana karaa Finfinneetti dabarsiti jechuudha. Inni magaalaa Finfinnee Boolee Mikaayil bakka jedhamtu jiraata. Yeroo kanatti maallaqa isiin achirratti ergitu kanaan fuudhee inni mana nu ijaare jechuudhaan mana isii sobee manoota namaa kaasee isitti ergama. Manni haganaatu hafe maallaqa haganaatu barbaachisa jechuudhaan kan isitti ergaatiin ture. Yeroo kanatti manni xumurame jechuudhaan suuraa kaasee manneen itti argame. Isinis kara biyyaa jaalallee isiitii wajjin galtee bultii ijaarrachuudhaaf yaalaatti kan isiin turte. Yeroo isiin kara biyyaatti galuudhaaf deemtu akkuma duraan wajjin haasawaa turan haasawni isaatis qaqallateetti dhufe. Isinis waan takka keessa osoo shakkeen hin dhufin asirraa kara biyyaa galuudhaaf yaalii gooteen booda yaaliin isiittis isii milkaa'eeti jira. Eega kara biyyaa galteen boodatti jaalalleen isiidhaa yeroo galtutti biyya hin jiru. Jaalalleen isiidhaa maallaqa isiin yeroo waggaa 3 guutuu daleeydeetti ergite fudhatee kara Liibiyaatiin baqateeti jira. Innis Liibiyaa seenee bakka inni jiru haga ammaatti hin beekamne. Isiin eega biyyatti galteen booda baay'ee isii dhukkubee waan gootuu fi waan san xaatus walii wallaaltee maatii isiitii waliin adda citteetti jirti. Yeroo galtutti maallaqni isiin qabdu waan xiqqishoo ta'eef miidhaa cimaan ishee irra ga'ee mana yaalaa keessatti waan yaalamtuun dhabdiin maatiin isiitis isiin bilbila irraa kutannaan akkuma nama kaanii isii xaaranitti turan. Asiin ammaan tana maatiin isii akka isiin kara biyyaatti galte hin beekanim. Isinis maatii isii duubaa kara biyyaatti kan isiin galte. Isinis magaalaa Finfinneetti dhukkubsattee eega ji'a 3 yaalamteen booda gargaarsa namootaatiin eega yaalamteen booda haatee yeroo barbaadutti jaalalleen isiidhaa bilbilli isaatis hin dalagu. Achirraa osoo dubbattee waa'ee isaa iyyaafatu akka nama kaanii iyyaafatti saahiba isaatiin wal barteem. Saahibni isaatis akka inni maallaqaas fudhatee kara Liibiyaatti baqatee itti himeeti turan. Isinis hordoffii yeroo dheeraatiin booda akka inni Liibiyaa jiru hubatteeti jirti. Innis gama Liibiyaatiin bilbila hanga ammaatti irratti harkattee irratti dawwaltus bilbila isiidhaan kaasee yeroo wajjin isiin dubbatte irratti dhufata. Innis Liibiyaa kan jiraatu jechuudha. Isiin ammaan tana miidhaa cimaan xiinsammuu waan irra ga'ee jiru miidhaa cimaa keessa jirti jechuudha. Achirraa yaalii
taasifteen boodatti maallaqa garagaraa fudhatte biyya Dubaayitti yeroo lammadaatiif deebiteen jechuudha. Isiin kan jiraattu ammaaf ji'a torbaffaa geessite jirti. Ji'a torbaffaadhaaf jechuudha biyya Dubaay kan jiraattu jechuudha ammaan tana lammaffaa deebiteeti jechuudha. Isinis maatii isiitiin gargar citteeti jirti. Maatiin ishii quban qabu yeroo lammaffaadhaaf asitti deebite akka Finfinneetti hin galin warra ishii beeksiftus warri isiidhaan asuma jirti ta'aniif warri isiitiis isitti irraa garaa murataniitti jiran akkam ta'een akkam warra kiyyaan walitti fayyam warri kiyyaas ni jibbaniitti jirum jaalallee kiyyaas dhabee maallaqa kiyyaas dhabeetiin jiram jetteeti kan isiin dubbattu warri isiitiis akkasuma obboleeyyan isiitiis akka yeroo isiin dawwaltu bilbila jalaa hin kaasaniim waliinis hin dubbataniim isinis miidhaa cimaa keessa jirtiin nama wal beeytuun ka biraatis hin qabdum jaalalleen isiitis biraa baqateeti jiram mee kana haafi falanaa falaadhaa yaa obboleeyyan koo isin malee maaliin qabam falanaa falaadhaan akka warra kiyyaa wajjin itti wal ta'us falanaa falaadhaan jettee xalayaa tana qilleensa irra isinna folchinaan jetteem isinis ammaan tana waan gootuu fi waan iftu waliif wallaalteeti jirti maallaqaas dalagattus biyyuma namaa waan taateef biyya namaa keessatti maallaqa qabatee namni taa'us hin jiru nama maallaqa irratti argattus hin qabdu jechuudha warra isiitinis wal dhabdeeti jirti. Egaa dhaggeeffatoota keenya taateewwan addunyaatuun galmeessitu isin biraan gehetin jiram isinis obboleettiin teenya Gannat jedhamti yeroo lamma biyya Dubaayitti kan deebite jechuudha jaalallee isiitinis wal dhabdeeti kan jirtu jaalallee isiitinis wal dhabdee warra isii obboleeyyan akkasumas maatiiwwan isii guutuudhaan wal dhabdeeti jirti isinis ammaan tana akka jettutti yeroo lammaffaa asi deebitu maallaqa ji'a torba harka kan qabdu himti. Isinis nama irratti argattu dhabdeeti jirti taateewwan akkana nama mudatan yaa obboleeyyan kiyya warreen biyya alaa jirtan if eeggannoo guddaadhaan dhiira isiniif amanamu dhiira kabajan dhiira isin kabajum dhiira yaa obboleeyyan kiyya waa hedduu jabeeffadhaan waa hedduun gorsa isiniif haa taatum waan taateen tun galmeessaatiin jirtu ni beektum akkumaan dhiirti sobduus dhalaan shamaranis soba baay'isuun akkuma agarutti jirra garuu taateewwan garagaraatiin kuni kan xalayaan dhugaatiin kabiyya Dubaay irraa obboleettii teenya Gannatiin kan natti argame jechuudha. Kanaafuu akka waa hundarra of eeggattan kabajaa guddaan isiniif gaafacham isin hundinuu yaa obboleeyyan kiyyaa warri sagalee tana dhaggeeffattanis akka furmaata isiidhaaf ta'uuf yaalii taasisaadhaan furmaata kanarratti maal jettu yaada keessan fuunee kan isii dhaqqabsiisun ta'a galatoomaa guyyaa gaarii halkan gaarii.